Itoophiyaan waggoota sadan darban keessa qofa hambaalee jaha yuuneeskootti galmeessisuu ishee Daayiriktarri itti aanaa abbaa taayitaa hambaalee Itoophiyaa Eeliyaas Shikoor himan. Jabuutii Itoophiyaa fi dhaabbanni bobaa biyyaalessaa gamtaa Imireetota akkaataa geejjibni oomishaalee bobaa buufata doonii Jabuutiirraa gara kuusaa bobaa Awaashitti geeffamu irratti marii jalqabuun dhaga'ame. Tajaajilli lootarii Itoophiyaa eeyyama dhaabbilee beetingii ispoortii hundumaa haquu beeksise. Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti rakkoon akka hin uumamne ittisuun barbaachisaa ta'uu pirezidaantiin Komishinii Gamtaa Afrikaa Mohammad Ali Yusuf yaamicha dhiyeessuun dhaga'ame. Labsiin itti fayyadamaa fi oomishaa pilaastikaa kana dura labsamee ture amajjii 23 irraa eegaluudhaan hojiirra akka oolu himame. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu guyyaan irraa muddee 15 bara 2025 kanneen amma dhageessan hanga footoo oduu teenyaa irraatii amma bal'ina oduu isinitti himu. Hambaaleen waggoota sadan darban keessaa yuuneeskootti galmeessifaman kun seera sadaa heerisee kabaja ayyaana Shaawaalid teessuma lafa aadaa Geediyoo bakka hambaa malkaa Qunxurree fi paarkii biyyaalessaa gaarreen Baalee fa'aa ta'uu obbo Eeliyaas himan. Tibba kana ammoo yaa'ii 20ffaa dhaabbata aadaa saayinsii fi barnoota biyyoota gamtoomanii Indiyaa Niiw Deeliitti taa'ame irratti ayyaanni bara haaraa Walaayittaa Gifaataan hambaa killayyaa addunyaa ta'uun galmaahee jira. Bu'aawwan kunneenis Itoophiyaan xiyyeeffannoo turizimii fi hambaa irratti qabduun kan wal qabatu ta'uu kan agarsiisedha. Iddoowwan hambaa kunneen hambaa addunyaa ta'anii odeeffannoon isaanii marsariitii yuuneeskoo irratti hammatamuun isaanii baay'ina turistoota addunyaa irraa gara Itoophiyaa dhufan dabaluudhaan bu'aa dinagdee ni argamsiisa. Itoophiyaa sabdaneetti biyya eenyummaa fi aadaa adda addaa qabdu waan taateef hambaaleen itti fufanii galmaan akka jiran hubachiifaman. Yaa'ii 20ffaa koree hambaa killayyaa dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa mootummoota gamtoomanii yuuneeskoo irratti kan hirmaate Eeliyaas Shikoor akka himanitti yeroo Gifaataan hambaa addunyaa ta'uun mirkanaa'ee gammachuun jiilaa Itoophiyaa itti dhagahamee adda ta'uu ibsan. Hambaan kun sanadaa koree raggaasisuuf dhihaate irraa qulqullinaan waan qophaa'eef akka mirkanaa'uu amantaa qabna turre yeroo sanatti yeroo ifoomu garuu Itoophiyaan hambaa dabalataa galmeessuu isheetti baay'ee gammanni jedhan obbo Eeliyaas. Bakka bu'oonni biyyoota biroo galma kana keessatti argaman Itoophiyaan hambaalee dabalataa galmeessuun gammachuu isaanii ibsuu isaanii himaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad ibsaa turizimii irratti kennaniin hambaa gara cireetti jijjiiruun akka barbaachisu himuun isaanii kan yaadatamudha. Gifaataan hambaa killayyaa addunyaa tahee galmaa'uun isaa hambaan kun sadarkaa idil addunyaatti akka eegamu kan taasisu ta'uu akkasumas odeeffannoo waliigalaa waa'ee seenaa hambaa kanaa marsariitii yuuneeskoo irratti akka maxxanfamuu kan taasisu ta'uu obbo Eeliyaas dubbataniiru. Gifaataan ulaagaalee yuuneeskoon kaayee guutuudhaan hambaa addunyaa yuuneeskoo ta'uun galmaa'uu dandahee jira. Jabuutii Itoophiyaa fi dhaabbanni bobaa biyyaalessaa gamtaa Imireetota akkaataa geejjibni oomishaalee bobaa buufata doonii Jabuutiirraa gara kuusaa bobaa Awaashitti geeffamu irratti marii jalqabuun dhaga'ame. Mariin tun walgahii dhiyeenya kana magaalaa Finfinneetti taa'amte irratti kan yaadame yoo ta'u, Ministeerri Enerjii Jabuutii Yohaannis Alii Geedii fi Ministeerri Maallaqaa Itoophiyaa obbo Ambashidee dabalatee qondaaltonni mootummaa fi dhaabbileen dhimmi ilaallatu irratti hirmaachuun ibsame. Kaayyoon marii tanaa geejjiba bobaa bu'a qabeessa nageenya qabuu fi itti fufinsa qabu mirkaneessuuf kan yaadame ta'uun ibsame. Walgahii tanaan waliigalteen sirnaan xumuramuu baatullee hirmaattonni waliigalteewwan daldalaa fi teeknikaa duraan jiran haaromsuu fi buufataalee dooraalii irraa gara Itoophiyaatti oomishaalee bobaa daandii baaburaan geejjibsiisuuf haala mijataa uumuu irratti mari'achuun ibsameeti jira. Yeroo ammaan tana bobaan Jabuutiirraa gara Itoophiyaatti makiinaa dhangala'aan baataniin daandiin fayyadamuun kan geejjibamu yoo ta'u, sirni daandii baaburaa deebi'ee hojiirra kan oolu yoo ta'e baasii hir'isuu, nageenya cimsuu fi bu'aa qabeessummaa dabaluuf kan gargaaru ta'utu ibsame. Ministeerri Maallaqaa Itoophiyaa obbo Ambashidee walgahii tanarratti haasawaa taasisan fedhii gabaa Itoophiyaa guutuuf geejjibni bobaa gaafatti dandeettii qabu murteessaa ta'uu ibse. Ministeerri Enerjii Jabuutii Yohaannis Alii Geediitis gama isaatiin piroojeektiin diinagdee biyyoota lameenii walitti hidhuun faayidaa waloo uumuu akka danda'u ibsuudhaan tarkaanfii mudate ariitiin akka furamu yaamicha dhiyeesse. Qondaaltonni Itoophiyaa investimentii holding eenaa godhaa walgahii kanarratti hirmaachuun bakka bu'ootota mootummoota lameenii waliin ta'uun mala teeknikaa xumuruu, waliigaltee haaromsuu fi piroojeekticha saffisiisuuf waliigalanii jiraachuun ibsame. Piroojeektiin daldalaa naannoo fi walitti hidhaminsa
isaanii isaa cimsuuf murteessaa kan ta'e hoggaa ta'u daandiin baaburaa Itiyoo Jibuutii ammas lafee dugdaa geejjibaa fe'umsa Itoophiyaa ta'ee tajaajiluu itti fufee jiraachuun himame. Galtee fi alargiin Itoophiyaa dhibbantaan 90 ol buufata doonii Jibuutii irraa waan dabruuf piroojeektiin faayidaa tarsiimoo olaanaa qabaachuun ibsameeti jira. Iyyamni dhaabbilee beetingii ispoortii taphoota garaagaraa intarneetiin taphachiisan kunneen akka haqamuuf kan murtaa'eef taphaa fi damee faayinaansii irratti qorannoo biyyaalessaa adeemsifame irratti hundaa'uun faayidaa uummataa kabachiisuuf tarkaanfii fudhatame ta'uu tajaajilichi beeksise. Murtoon kun dhaabbilee taphaa ispoortii hojii irra jiranii fi kanneen kana duraa dhorkaman irratti akka hojii irra oolu ibsame. Qorannoon adeemsa irra jiru kun hojimaanni seeraa maleessaa damichaa keessatti babal'ate waliigaltee eeyyamaa kabajuu dhabuu fi maallaqsuun nageenya biyyaalessaaf yaaddoo ta'aa akka jiran tajaajilichi beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun qorannoo taasifameen hojiilee seeran alaa nageenya biyyaalessaaf yaaddoo kan ta'e daddabarsaa maallaqaa seeran alaa akka jiran ibsamuun akeekameera. Haaluma kanaan dhaabbileen ispoortii fi qopheessitoota ispoortii muddee 6 bara 2018 irraa eegalee qaamanis ta'e gama dijitaalaan yookiin haala biraatiin tapha ispoortii kana taphachiisan hundumtuu sochii isaanii addaan kutuu akka qaban tajaajilichi ibsee jira. Tooftaaleen maallaqaa ittiin galchan tajaajila dhaabuu akka qabaniis itti dabaluudhaan ibsame. Dabalataanis tooftaa taphaa ispoortii haaraa fudhachuun gonkumaa akka hin danda'amnes ibsameetudha kan jiru. Odeeffannoowwan tajaajila hundaa galmee faayinaansii fi odeeffannoo tajaajilamtoota sirriitti eeganii dirqama tursiisuu akka qabaniis eeramee jira. Odeeffannoo balleessuun jijjiiruu yookiin miliqsuun seeraa yakkaatiin akka adabsiisullee ibsameetu jira. Dhaabbileen faayinaansii kanneen akka baankotaa kaffaltii raawwatan, peeyimantii instrumentii ishaarsi fi opereetaroota sirna kaffaltii yookiin peeyimantii siisteem opereetarsi eeyyamni dhaabbilee tapha ispoortii hundumaa waan haqameef muddee 6 bara 2018 irraa eegaluun sochii gurgurtaa kamiyyuu akka hin raawwanne qajeelfama cimaa kennuu dhaabbatichi beeksisee jira. Tajaajilichi qaamolee dhimmi ilaaluuf qajeelfama kan dabarse yommuu ta'u, murtoon kun akka hojiirra oolu to'annoo kan taasisu ta'uu beeksisuun qaama dambii kanaa hin kabajne kamirratti iyyuu tarkaanfiin seeraa kan fudhatamu ta'uu hubachiisee jira dhaabbatichi. Waldhabdee mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti hammachaa dhufe hordofee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaan Awurooppaa fi gamtaan Afrikaa ibsa kennaniin waldhabdee biyyoota lameenii mariin furuun barbaachisaa ta'uu ibsan. Akka barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees jimmata dabree ibsetti waldhabdeen biyyoota ollaa lameenii Itoophiyaa fi Eertiraa waliigaltee Aljeersii tan bara 2000 ministeerri muummee Itoophiyaa duraanii Obbo Mallas Zeenaawi fi pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqi jidduutti mallatteeffamte akkasumas waliigaltee nagaa ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmedii fi pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqi jidduutti magaalaa Asmaraatti mallattoo itti hordofuun dirqama ta'uu hubachiise. Kanaanis daangaan Itiyoo Eertiraa beekamtii idil addunyaatiin kan sararame waan ta'eef biyyoonni lameen walabummaa fi birmadummaa naannichaa eeguun dirqama ta'uu dhaame. Kanuma wal qabatee gamtaan Awurooppaatis Itoophiyaan buufata sassaab karaa humnaa fi waraanaa otoo hin taane karaa mariitiin ta'uu akka qabdu akeekkachiisuudhaan biyyoonni lameen mariif dhiyaachuu akka qaban yaamicha dhiyeessite. Dhimma Eertiraa fi Itoophiyaa kanarratti guyyaa irraa koomishinariin gamtaa Afrikaa kabaja waliigaltee Aljeersii waggaa 25 irratti Mohammad Ali Yusuf waliigalteen tun seenaa keessatti doolaana akka qabdu himuudhaan kanaanis waraanni bara 1998 hanga bara 2000 Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti mudate kan xumuratti godhame ta'uu ibse. Waliigalteen tun hawwii itti fufinsa qabu kan uummattoota biyyoota obbolaa lamaanii tumsaa fi badhaadhina waliin calaqqisu ta'uu ibse. Pirezidaantiin Eertiraa fi muummee ministeera Itoophiyaa Finfinnee fi Asmaratti hafuura waliigaltee tanaa ammas irra deebi'anii akka haaromsan mariif karaa ollummaa gaarii filachuun bu'uura nageenya yeroo dheeraaf ture akka mirkaneessanis yaamicha dhiyeessee jira. Kana malees tasgabbii naannawa gaafa Afrikaa galaana diimaa dabalatee jireenya uummattoota irratti amantaa waliin cimsuun tumsa isaanii jajjabeessuuf tarkaanfiiwwan rakkoo dabaluu nageenya booressuu danda'an akka hin uumne ittisuun murteessaa ta'uu Mohammad Ali Yusuf akeekkachiisee jira. Gamtaan Afrikaatis biyyoota lamaanuu nageenya, misooma, tumsa daangaa ce'ee fi fuuldura waliin tumsa waliin mirkaneessuu keessatti kutannoo akka qabus irra deebi'uun hubachiisee jira. Labsiin itti fayyadamaa fi oomisha pilaastikaa kana dura labsamee ture amajjii 23 irraa eegaluudhaan hojiirra akka oolu himame. Amajjii 23 irraa eegalee adabbiin seeran tumamee guutumatti hojiirra kan oolu ta'uu fi yeroon ce'umsaa labsichaaf kennamee xumuramuu isaa abbaan taayitaa eegumsaa naannoo Itoophiyaa beeksise. Labsichi pilaastikii fayyadamuu, oomishuu, galchuu fi gurguruu seeraan ugguruun balaa naannoo ittisuuf kan karoorfame ta'uu ifoomse. Labsii kana jalatti
qaamni korojoo pilaastikii yookiin peestaalii fayyadamuu fi qabatee argame birrii 5,000 hanga 10,000 akkasumas oomishuu galchuu fi gurguruun immoo birrii 50,000 hanga 100,000 fi hidhaa waggaa 5 akka adabsiisuu seerri abbaa taayitaa eegumsaa naannoo Itoophiyaatiin tumame ni mul'isa. Oomishtoota korojoo pilaastikaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu yeroo ce'umsaa ji'oota hedduu kennameefiin seera kanaaf qophii gahaa akka taasisan hubachiifamuun ibsame. Haa ta'u malee oomishtoonni muraasni yeroon ce'umsaa gahaa akka hin taane ibsanii turanis irra deebiin kan kennamee ture yeroon ce'umsaa amajjii 23 akka xumuramu ifatti beeksifamuun gabaafame. Abbaan taayitaa kun labsichi balaa naannoo hir'isuuf fayyaa uummataa eegsisuu fi qulqullina naannoo itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf murteessaa ta'uu isaa hubachiisuunsaa kan yaadatamudha.